warri dhugaan jaalanne fakkeessituun shirtuun ganda feeterra haa taatu fira kiyyarra haa taatu kan egaa masmaamaatti አይቻልም ነው በጣም አይቻልም ከኔጋ hattuu fi gantuun ana wajjin wal ta'uu dandeettu yoomillee maaliif ijoollee safara kiyyaatiin yoo obboleessa kiyya turuun taane leebaa no eneega gantuu no attalqis gasti kaani kaayira deemtee attalqis kan egaa dhugaa fi dhugaa qofaan wajjin namni ta'u wal ta'u akkasi inni tokko kana isa lammaffaati asliin ila dhageeffadhaa baga nagaa dhuftanii bakka ani simmeetti keessaniin beeka waan akka an dubbadhu barbaadan hin beekan ene haqaachwaalo ani madaa keessan isinii hooqa rakkoo miti ani maraattuun keessan jira ka achi ilaalee waan isin akka dubbatan barbaadan isinii dubbatu jira isin kopplinkii godha sheer godha viidiyoo muraa abbaa dhimmi ilaallatu irratti nama firee haa ta'u ana isinii eeyyame suuraa hidhaattinii suuraa nama isinii barbaadanii irratti hidhaan facaasan no problem this is qabsoon akkasi qabsoo keessatti wal ajjeesuun jira wal hidhuun jira wal saaxiluun jira qabsoodha amma qabsoorra jira isini galee tokko lammaffaa dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan dubbadha ምንም mootummaa jala hudduu raasuun barbaachisu warra bosonaa jala hudduu raasuun barbaachisu dhugaa ummataa dhaaba feete deeggari dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan dubbadhu ummata dhugaa qabu karaa dhugaa qofaan gargaar afdeen ka jedhe kana malee birriin irratti guuraan jenne gargaarsi anaan malee jenne ani beeytani hundi isa warri asirratti bar doolaara 2,000 3,000 haga leenca 12tti gargaarsa tokko irratti kennu takka na komateen beeku guurameef kamu yoo feetan deemaa ijoollee sirkaa gaafadha yoo feetan harargee gaafadha yoo feetan shawaa gaafadha yoo feetan wallaggaan gaafadha yoo feetan boorana gaafadha gargaarsi irratti hirmaatin hin jiru evidensii takka asliin sumuni takka birrii namaa keessaa sharafiyee namni haga ammaa fidate hin jiru yoo feetan nama dhuunfaa abbaa feetan gaafadha akkaasi kana gaastira deemtanii hin booyina kan eegaa maattis maammu leebafattuun ana wajjin waliin taatu maqaa kiyyallee kaaftee booyaan olin amma breaking news isini hima miseensi waldaa sikko mando ka Amerikaa tokko naa dawwale breaking news guddaa isa jalqabaa warri waldaa sikko mando sadaqee maaliif ummata kanatti callisee maaliif ibsan kennine jettanii dhiibdanii akka Amerikaan deemneef na dubbachiiftan waldaa guddaa sanitti kana wanni isin dangoon hin jiru baay'ee azaaba yoo isin sen jettanii seena rakkoo nama dhuunfaa rakkoo ijoollee xixiqqoolee maqaa barbaaduu dhiisa amma Amerikaa irraa na dawwalame ganda warra mooneetiif sagalee dhugaa fa'aa irraa na dawwalame ijoolleen Trump na dubbifte I think miseen sanatti fakkaata koree boordillee ta'an hin beeku plus kanaan na dawwalame Amerikaanii irraa na dawwalame White House nuti ummata keenya gargaaruu barbaanna hawwii guutuu qabna fedha qabna ummata keenya ka gargaaru harcee fi qamadii miti manneen gubatatan lakkaayii evidensii wajjin fidi ijoollee miidiyaalee waan qabdu walitti habuuftu nullee akka dhaabbata waldaa sikkoo mandootti qorqoorroo bolokkeetii binnee mana san deebifnee ijaarraa dhugaa oromoo karaa dhugaa qofaan gargaarraa wal arrabsuu dhiisa anaan jiran unatu sagaleen kenna achi geetti 4 kiiloo leengetti neblena boicha dhiisa boicha keessaa baa ahumma ka barbaachisu haga gaasira deemtanii nu faarsi asli nu arrabsi jettanii boottan kalee naannoo sanirraa dhaabbata eeyyama qabu fidaa isinii jedhee gammaa manami tokko fidee keessan na erguu dhabe maal godha si faarse profaayilii si kaayadhe warri TikTok si faarfamaan rabbi qofa maal godha anuyyuu kaalkanii guyyaa zarmaan kiyya isin jecha arrafamu takkaan arrafan jedhee boo'een beeku namni qixa kiyya anaa miti ijoolleen kiyya jaartiin kiyya zartaan kiyya bar arrafamaa jira haati tiyya qabritti isin jecha arrafamaa jirti takkaamaan arrafan jedhee boo'een beeku dhimmi amma nuti waa'ee arrabaami kan huquuquu qabu waa'ee ummata kennati waa'ee faaruu miti faaruun barbaadu anaa fi ilmaan kiyya guutuu gad deebisa ummata kennaa sagalee ta'a no problem sini galee miti tokko kana lammata mana tokkottiin argaan maaliif ijoolleen feemasootaa kun waliin taane namni wal dhibeen tokko hin jiru namni ummata keenya gargaarannaa yoom gargaarannaan jedhee jaalala tokko hin jiru eenyuun nama nu godhee
eenyu nama goree nu mari'ate eenyu nama goree nu barreesse eenyu nama goree gidee mana baratu sheer nu goree eenyu mana barate yeroo nu laayibirra jiru gastii keenya dhufee jalaadin yoom dinne nama jala warri akka hawaasatti komii kaaftan an namni wal dhabuun tokko hin jiru namni wal loluun tokko hin jiru xilaanni kiyya hin jiru xilaanni kiyya xilaata ummata kiyya qofa xilaanni ummata oromoo anaaf xilaata akka dhuunfatti an xilaatan qabu fira malee anaaf xilaanni kiyya nama ummatatti shira shiru nama ummatas fakkaatee warra ummata dararus fakkaatu diina sun isu qaamii xilaatu kan egaa masmamata attichaan ene waan ummanni ta'u osoo argu si wajjin kolfuu hin danda'u yagilli akka dhuunfatti walii bilbiluu dandeenya waliin haasa'uu dandeenya yeroo geemii taphatu waliin taphatuu dandeenya yeroo gara hawaasatti immoo xilaata this is politikaan sharmuxaadha dhaabbatan qabu guyyaa tokko xilaata taata guyyaa tokko fira taata homaa rakkoon qabu an deeggaraa miseensa kamitti barkoo an biyya baqqaa jira sila akka haqaasitti namni mootummaa ashqaabbaxuu qabu anaaf osoo lafa kaaree meetira 500 illee naa kennaniitiin galee ilmaan kiyya guddifadhe sila namni diyaaspoora ashqaabbaxuu qabu anaaf osoo jaartii madullatti jaartii radoo illee taatu natti fuudhanii ameerikaa kana dhaqee doolaara ijoollee kiyya erge rakkoo keessa teennee diina ummata kennaa diina godhanne allaqe asirra dhaabbadhu laale rabbii olaane qofa sodadha dhugarratti wallaahi rabbii olaane qofa sodadha kan egaa mittis mamma unat bichaan dhugaan deemna na wajjin walii galta dhugaan hin deemtu ati xilaanni ummata xilaata kiyya kana akkana jedhan ummata akkana waa'een warra ijoolleen kaleessa waa'ee waldaa sikkuman dhugatti kana kaasaa turtanii kana tokkoffaa manniin buqqa'e manniin gubate evidensii fida erga nama meeqarraa manni gubate evidensii ergaas posti goona warra lee keessan ergina lammaffaa warra qubni irraa cite warra quba afaanin nyaachisan erga warra quba irraa cite amma nama baay'ee karaa keessatti naa barreessaa ture waan akkasii naa ergi warra san hin kiifnaa sagalee hin taanaaf warra filannoo maa filattan jedhanii qubni irraa cite warra quba nyaachisan warra madaabaraa mootummaa irraa maa fudhattan jedhanii obaasan keessattuu ammallee waan sidii odeeffannoo sammaan argadhee warrumaan maa mootummaa kana filatte jedhee quba uummata irraa ciru guyyaa milishaa ta'ee halkan woboo ta'u qaama mootummaatii jedhan waan sanillee qulqulleessaa fida no problem kun amma eega kalee lolli addunyaa sadaffaan ka'irraa karaa keessatti dhufe bar asri waraanaa miti warra abaahoo miti ka guyyaallee milishaa ta'ee uummata qaxaqqatu ka halkan illee woboo ta'eetiniin ummata asrii saafaya booda quba nyaachisu quba irraa ciru waraana mootummaatii jedhan baqqalaano abbabaano maammanno kadirno miseensa poolisii oromiyaati miseensa maaloti maal isuun kan evidensuu hamtu nuti biyyan jirru hin agarre waan ta'eef kan evidensii hamta kana tokko kana akka hawaasatti immoo hawaasni miidiyaa kanarra jiru yeroo isin nama taammanyi dhaabbata eeyyama qabu fidattanitti isin gargaara oromoon kutaa hundaa isin gargaarsi walitti qabama gargaarsi walitti qabamu nama dhuunfaa miti jedhame NGO eeyyama qabdu jedhame amansiisaa akka ta'ee jedhame karaa beekamaan ta'uu qabaa kiisii nama dhuunfaa hin gabbisnu jedha warri koomentii kunillee akkasuma jedha hordoftoonni kiyyallee warri birrii dhaabbata garagaraa qabullee akkasuma jedhan bilbilee akkasuma nan jedha ifaajen teessan akka lafan banne teennallee akka lafan banne birrii kanallee uummata irraa guurre akka lafan banne waan amanama tokko fidaa jedhame san gandi rakkoon itti galte fidaa kun ta'uu yoo baate mootu namoota sabaaf quuqama qaban namoota jajjaba sheekotiif artistoota keessaa waliif fuune gadi erginaa jedhan kuni dhaamsa waldaan xiqqoo mandoo uummatatti nu himinaan jedhan raayyamma kuni yaanni keessan maali inni waan kanarratti yaanni keessan maali komentii yaada kennatamoo oseentanii ittiin xiinxallitan mindinoo yaanni keessan oseentammoo komentiin membarii ta'e koppilinki gori qabsotti jirra koppilinki gori iyyaan daandish faate koppilinki shan arge qabsotti jirra maal taatan Uro akka shaqalanne qabsotti seenaa jettanii kilaashii maa bitanii bosona seenee isin bilisomsine aniin kubbaa
ida rafeen bulle garagarana nyaw aslina kanu je aslina kanu go osentani yalla kotak America ra egalure money power jare ko money power makana ma attachurin dandamu kara duga ummata kara duga qofan dubbatani